السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا في أوروتو ويلكم الشمار كهوني باكو مجرتي نجاح من ربي كدو من كم نسم برا حاجراته إجا وردفتوتا كيا وروني هنكم سبسكرايب نقطني نجتبيسات ترتن جلتوما يوتيوب channel كيا وري هنكم نجتبيسات لايك شير سبسكرايب قول أوري هاروتاتن وري دران لايك شير كومنتي بريسا warri haaraa taasisan illee asuma gara YouTube channel kiyyaa dabalaman jajjabeessa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya subscribe like share dagatina ammaatiin haftaa warroonni haaraa taatan warroonni hanga mana jajjabeessaa turtan galatooma galanni keessan dachaa haa ta'u ammallee naaf jiraadha isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kanarra qabadhee dhufe aappii viidiyoo barbaadan Facebook keessa ta'e YouTube irraa ta'e bakka Telegram irraa ta'e bakka barbaadanii download ittiin godhatan YouTube keessa viidiyoo ta'e audio ta'e waan barbaadan download itti godhatanii isinii qabadhee dhufe. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon sun maaliin jechuun keessan hafu viidiyoon maqaan isaa Snaptube kun maqaa isaa isinitti agarsiisa. Egaa hordoftoota kiyya maqaa isaa Snaptube akkuma isiniin jedhe isa kana jechuudha. Isin mul'ata dheetanii yaada kuno Snaptube isa kana kuno haala kanaan aappii kana warri fayyadamtanii beeytorroonni qabdan share godhaa dabarsaa fi kan qabne itti haa fayyadamu. Egaa maqaan isaa akkuma Snaptube akkuma asirraa argitan kana viidiyoo audio barbaadan YouTube keessaa Facebook keessaa bakka barbaadanii gadi buufachuu dandeettanii isa kana Google Chrome keessaa argattanii Google Chrome bilbila nama kamiiturraa iyyuu ni jira. Yoo hin jirre immoo gubbaa kanarratti search gootanii barreessanii namni bilbila irraa Google Chrome hin qabne hin jiru. Tarii garagara yoo ta'uu baate bilbilli kamuu ni qaba garuu bakka kanatti Google Chrome jettanii barreessanii argachuu dandeettanii ol isinii ba'a jechuudha. Google Chrome jechuun isii kana Google Chrome akkana kana keessa seentanii bilbila keessanirra kanoo isinitti mul'ata jedheetanii yaada. Aappiin kun hundi isaatu ka download viidiyoo barbaadan download isinii godhuun Snaptube download kun asirra gosa hedduun jira jechuudha. Anam gadi buufadhee waan qabuuf Snaptube jedhaa kun waan gadi buufadhee waan qabuuf dura gadi buufadhee jira. Isin gadi buufattanii haala kan akka itti fayyadamtanii fi maaliif kun asirratti gad deemtanii download godhachuu dandeettanii jechuudha. Haaluma kanaanii aappiin kun baay'ee bareeda. Gana kan barreessii as buusiin hin qabu. Yaada takkaan alatti viidiyoo barbaadan keessantanii YouTube keessa download godhattanii jechuudha. Aappii kana yoo gadi buufattanii aappii kana Google Chrome keessa argattanii gubbaa kanatti Google Chrome keessantanii gubbaa kanatti Snaptube jettanii barreessitanii jechuudha. Maqaan isaa kun as jira. Bifa haarawaan akkasini mul'atuuf jechuudha. Snaptube jettanii Google Chrome keessan bakka kanatti barreessitanii jennaan ol isinii bayaa jechuudha. Haaluma kanaan Snaptube download bara 2020 keessa jechuudha gadi buufachuu dandeettanii viidiyoo barbaadan. Kanaafuu haala kanaan isinii mul'ata jedhanii yaada hordoftoota kiyya. Kun asirratti akkuma argitan aappii barbaadan keessa download godhachuuf isin fayyada jechuudha. Kun Facebook, YouTube, TikTok, Twitter akka barnaamija barbaadan irraa ni download godhatanii jechuudha. Download kana keessa download godhatanii haala kanaan aappii kana irraa fayyadama isiniin jedha. Aappiin kun baay'ee barbaachisaadha. Viidiyoo barbaanne download godhachuu dandeenya. Osoo barreessuu achi gas buusiin qabu keessuma seentanii haaluma salphaan download godhatanii anamma YouTube channel kan kee akkamii argannaa warroonni yetta YouTube channel kiyya YouTube keessa seentanii
YouTube keessanii iddoo kan gubbaa YouTube keessanii gubbaa kanarratti faamilii jettanii barreessitanii dhiifama YouTube keessanii faamilii jettanii barreessitanii faamilii Orootube jettanii search gootanii haala kanaan argachuu dandeettanii kun YouTube channel kiyya haarawaa asuma maatii naaf ta'an jajjabeessa isiniin jedha faamilii Orootube jettanii YouTube keessa search gootan haaluma salphaan argachuu dandeettanii viidiyoolee hangadhiise keessa viidiyoo nyaataa kata happii yookaan kubzaa biyya keenya san itti hojjetanii biyya Arabaa keessatti qixxaa adii nyaatuuf gizee maraa ruuza nyaatuun nama salachaa isa hojjetadha itti fayyadama mokoroonii haala ajaa'iba mi'aawaa bareedaa ta'een jubnaa fi kireem xabakiin haala ajaa'ibatiin hojjetamu ammallee akkamitti YouTube thumbnailii hojjennee fuuldura kaa'annu hojjedheetiniin gadhiiseera akkaataa thumbnailii itti hojjetanne viidiyoo irra kaa'annu hojjedhee jira ammallee aappii sagalee kennaa sagalee ijoollee sagalee nama guddaa jijjiiruu hojjedhee viidiyoo itti dhiiseetiniin jira. haala kanaan viidiyoo kee jala seentan waan fuula dibatallee hojjedheetiniin jira viidiyoo kee jala seentanii wanta isin fayyadu irraa barataatiniin maatii naaf ta'an jajjabeessaa dibata fuulaa waan tokko viidiyoo hojjedheetiniin gadhiiseetiniin jira itti fayyadamaa isiniin jedha asumaan jajjabeessuu maatiin warroonni haaraa taatan maatii naaf ta'a YouTube channel kiyya share subscribe like gochuun jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoolee isinitti dheeressu viidiyoon kiyya kana fakkaata irraa fayyadamaa maatii naaf ta'an jajjabeessaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagayaan naa tura viidiyoo kiyya faamilii Orootube jettanii yoo barreessitan haaluma salphaan argachuu dandeettanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota kiyya hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagayaan naa tura. Aappii kanarraa fayyadamaa Google Chrome keessa seentanii Google Chrome isii kana Google Chrome keessa seentanii Snaptube jettanii yoo barreessitan haaluma salphaan argachuu dandeettanii aappii viidiyoo barbaadan YouTube channel keessa haaluma salphaan aappii kana yoo gadi buufattan daawunlood godhuu dandeettanii Snaptube aappiin kun Snaptube Google Chrome keessa argama. Fakkeenyaaf mee nama YouTube keessa seenetanii akkaataa inni itti ani amma gadi buufadhee waan qabu waan tokko osoo barreessin YouTube keessa seenetanii mee amma YouTube tokko kan daawunlood godhachuu barbaade masalan nama raayyaa abbaa mancaa barreessetanii nama waan barbaade gadi buufachuu barbaade kun raayyaa abbaa mancaa barreessetanii jira osoo fagoo hin deemne jechuudha. Raayyaa abbaa mancaa kan mee amma raayyaa abbaa mancaa gadi buufachuu yoo haala kanaan viidiyoo barbaade gadi buufachuu danda'a jechuudha. Iddoo sheerii tana tuqe nama viidiyoo gadi buufachuu barbaade haala kanaan viidiyoo kana buufachuu barbaade gadi buufadha jechuudha. Gadi buufadha itti fayyadama. Snaptubein aappii kun na haaromsiisedha. Waan haaromsiisaniif amma isa aappii sana fiduu haaromsetanii gadi buusa. Isin amma haarawaan gadi buuftaniif aappii sana isinii fida bakka sheerii tana yoo tuqxan Snaptube ka jedhu jidduu kana yoo isin fide isoo gattuutan daawunloodii viidiyoo barbaaddan audio barbaaddaa isinii fida. Haala kanaan gadi buufattanii egaa hordoftoota kiyya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaan na tura hanga viidiyoo biraatti